tuman dhugumaan hadiisni san quraana ni faalleessa kan odaa jiru hamzaan quraaniyyaadha jala deemnee qorannee jirra hamzaan firqaa quraaniyyaati jecha akkaataa amantiitti nama tokkoof maqaa kana kan nuyi jedhamu kun gaafiin osoo namu baaseef san gaafatame bareedaadha sahaabonni waan nabiin jeeratti wallabanii gaafa fakkeenyaaf waa'ee gaafa koronaa hadiisni tokko haa ture quba qabda yoo hubannaa akkanaatu yoo jiraatte dura turte ammaan tan hubannaa akkasii jiraachuun qabdu jettee ni yaadda shari'aan aqliidhaanii miti wahayiidhaan deemti yoo aqlii taate silaa namu mataa isaan nabiyyiidha waan ta'eef nabiisan ni deebi'amoo hin deebi'u hamzaan aqlii isaa kara wallaasaa deemee akkaataatti namni wallaanamutti aqlii isaa tana gama hadiisaa akka deebitu gama maqaa isaa kan nu qoftiin gahaadha jettee ni yaadda jechuudha. Wanni isin irra turtan kijibaa jechuu agarsiisuudhaaf fakkeenyaaf warra akka hamzaa kana akka amantii islaamaatti nama gartee dajjaalatti naman nabii isaan hin deebi'u jee yoo amane namni kun amantii keessaa baamoo moo dallee amantii keessaa jira kanaaf namni waan nabiin dhufeen takka morme waan quraanni dhufeen takka morme shari'uma nabiitiitu hadiisni illee ni jira quraanni illee ni jira kufrummaa irra raggaasisaa jechuudha. kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaa keessan kana laayik sheer sabskiraayib godhaa isin jenna barkoo miidiyaan akkuma beekamu sagantaa dhimmoota garaagaraa irratti dhimmoota hawaasummaa siyaasaa dinagdee dhimmoota amantiillee seenee dhimmoota garaagaraa irratti hawaasa keenya waan hubannoo waan beekumsa ta'u yaada adda addaa kan jiru isin dhiyeessa akkasuma dhiyeenya kana Hamza Sheikh Jaabir keessummaa goonee barkoo miidiyaa dhiyeessinee yaada isaa dhimmoota garaagaraa irratti ibsatee ture viidiyoo san keessatti yoo daawwattan afeerraa goonee jira namoonni yaada isaa kanaan faallaa jirtan yaadni isaa kun sirrii miteettanii amantan isaa wajjin wal falmuufis ta'ee yaada keessa ibsachuufis barkoo miidiyaan qophiidhaa mana keessanii jenneeti afeerraa goonee ture afeerraa san qeebalee obboleessi keenya tokko keessummaa ta'ee barkoo miidiyaa nu dhiyaatee jira ustaaz assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh baga nagaan dhuftee baga yaada agartirattis deebsaa kan hundaaf dhimmoota amantiitii dhimma agartee amantii ta'eetiif quuqamtee wanni kun lallataa anaatu abbaa deettee dhuftee hedduu galatoomi mee daawwattoota keenya wajjin maqaa keetii fi kana wal barii sagantaa keenya deemna. Okay, baga nagaan nu eedani inshallah maqaa fi warri social media hunaan gita akkanii beekajee yaada tafakkur Afrikaa kanuma inshallah warra media kanuma tafakkur Afrikaa kana نعم وقاخيتي مقاخي خلوا ولا سلام نمتز قارما ندري مقاخي خلوا ندري يا ما ندري شيء ناس أكاسي أبان كتلين شيخا أتلين أما قا شيخ ما سيغنوا بانو اللي قرتي خرم الرجلتا أستاذ مامو نمون داولي كابنيتو مقرتي نمون داولي خانيني حمزة شيخ جابر أكادا انتلالتو إني نسنو متوكوتي akkaataa isatti ilaaltu anuma miidiyaa hawaasaa irratti isin hordofaan hin argaa Facebook irratti ilaalaa waa'ee isaa dubbattu taamaqaatis oggaa dubbattu ni argaa mee ogummaa kana ilaaltu osoo gartee yaada isaa arraan tana dhufneef ittiin seenne waan inni maxxansurraa viidiyoo isaarraa waan inni dubbaturraa oguu ilaalte nama kamsi fakkaateeti nama kamsi fakkaata abbaa deebisaa kan ta'uuf. Waan Hamza Sheikh Jaabir fakkaatti osoo hin taane inni natti hin fakkaatu numa ifumatti beekamaadha numa yaqiinsa malee natti hin fakkaatu wanni yaqqansu kun ammoo nama hadiisa rasuulaan fudhannee nama ra'ayii isaa jala deemu naqlii dhiisee nama aqlii qabatu kana jechuun shari'aa bakka isaa wal gaxxamtee bakka yaada isaatiin wal gaxxamtee nama qabatu akkuma sanii nama hadiisa mormurraahi kanaan dura baroota afur immoo kana waan gahuna fakkaata amata 3-4 geenye dajjaal waa'ee dajjaal kana morme hadiisa mutawaatira hadiisa 30 maalii ol kan jiru waa'ee dajjaal kana irratti dirree bahee morme dajjaal hin jiru hadiisa in fudhadhu Bukhaarii fi Maaree san hin beeku jee hedduu asee ture sababa sanirraa ka'ee maqaan dajjaal social media irratti hedduu babal'atee fi dajjaal jechuu kan ammoo nuti illee tolchineetuma jenneeni anis numaan jaani sababni ammoo
Dajjaal jechuun nama kijibaa jechuudha. Kijibaa jechuun nama kijiba uumu jechuudha. Addajaajila. Addajil jechuun irraa fuudhamee kijiba nama uumuu danda'u jechuudha. Nama kijiba uumu nama gartee jallisu jechuudha. Soba jechuudha. Kanaaf dajjaal guddaa malees dajaajilaan hedduudhaa jira waan ta'eef sababa saniif dajjaal jaame sooshaal miidiyaa irratti. Ayyee innillee akkas jaamee yaamamanii beeka. Amma akkaataa amantiitti waan haasofnu jecha akkaataa amantiitti nama tokkoof maqaa kana kan nuyi jedhamu jiru waan jiru yoo feete irra dubbatta yoo hin taanes ammoo bira kunna maaliif amantiin tun daangaa qabdi daanguma isin nuqa isa keessa deemna namoota amma fakkeenyaaf guyyaa keessa namoonni tokko gudeesse waan san irratti akkaataa amantiitti reaakti godhuu qabna maaliif daangaa keessaa yoo baane namni tokko yoo ba'e nama isa wajjin hin baanu fi faagaa keessa dhaabbannee nama san gartee deebisuudhaaf yaaduu qabna. Yookaan ammoo hubannoo kan nuus taatu qabatama yaada namichi san dhiyeessa irra dhaabbannee yaadaan yaada guusin juga ragaadhaan yaadni isaa sana akka gartee sirriin ta'in agarsiisuu qabna. Maqaa isaa kan nu qoftiin gahaadha jettee ni yaadda. Waa'ee maqaa isaa kanaa kakanneef naa miti warra sooshaal miidiyaatti kanneefi nama hedduu kanneefi kanneef naa miti waan ta'eef kun gaafiin osoo namu baaseef san gaafatame bareedaadha. Ayyee taate oguu fayyadamtu waan harkeefis gaafadhee gaariidha. Oguu fayyadamtu warra moggaasenuu miti kanuma yaamamuu nagarree yaamne. Taate hedduu galatoomii dhiyeenya kana waa'ee dhufaatii nabii isaa irratti ajandaa ta'ee wani dhiyaate tiktook irratti gartee yeroo ajandaa godhan agarreetti maaliif yaada isaa kana qofa Hamzaan nama follower hedduu qabu biyyoodhaas yuutuubaa fi tiktook fi feesbuukaanis nama hordoftoota hedduu qabu yaadni inni kun uummata gabbaasu kun yaadni isaa qofti yoo gabbee namoonni hedduun namoonni waan kanarratti hubannoo gahaa hin qabne hasaasan fudhatee deemuu danda'a osoo hubannoo gahaa hin qabaanne nuti ammoo muka tokko dhaabbannee isa arrabsu qofa yoo taate namuma caljee isa arrabsu taanee wanni inni haasa'u sun ammoo tartiiba qabatee waan haasa'uuf namaaf yaada sirrii ta'e fudhatama. Kanarra dhaabbannee asitti dhiyeessinee yaada isaa san yaada biraatiin dura dhaabbatanii ragaadhaan yaadni san sirrii kan ta'in yookaan ammoo inni ragaa dhiyeeffatee yaadni isaa sirrii akka ta'e dhiyeeffachuu qabaachuu tanaaf dhiyeeffatee jechuu yeroo dabre. Sanirra dhaabbannee namni yaada isaa irratti gartee yaada qabdan jennee waan beeksisneef dhufne mee akka hadiisa nabiitti sallallahu alaihi wasallam quraana rabbii keessatti waa'ee nabii Isaadha quraanni bakka hedduu dubbate suuraa hedduu keessatti dubbate nabii Isaan ergamee dhufee akka amantii gartee ragaan hedduun akka agarsiisutti amma wanni jiru waan kana uumaan ifi dubbisee harkarraa quraana keessatti illee wanni akeekuu jirti hadiisa keessa jirti Hamzaan ammoo hadiisa sanin fudhatu hadiisa sanin fudhadhu jee maaliif tokko taasifna keessatti fudhadhu jee bakka tana hadiisa sanin fudhadhu jechuun isaa gama quraana nu deebistina fakkaatti maaliif akkaataa seera amantii islaamaatti maddi duraa quraana katti aanu hadiisa katti aanu ijmaadha katti aanu qiyaasa jechuudha afran kana na fakkaata kundoon gurubaadha kanaaf heerri guddaan amantii islaamaa quraana waan ta'eef quraana keessatti nabii Isaan zamana booda irratti nabii Isaan samiidhaan bu'aa ni deebi'amoo hin deebi'u. Bakka sanatti waan inni hadiisa dideef quraana keessatti finnaa jennee diles ifrakkoo waan hin barbaachifneef quraana keessaa kajiru itti yeroo fidamu arkinee turre algaddaa sanillee mormee ture ayata quraanaa ka dhufe san mormee ture ayata san ammoo ulamaanni akka adda addaatti hiikanni jiran dhugaadha kan biraa ammoo quraana kana wanni takka bakka sanatti hubatamuu qabu wanni takka quraana keessaa yoo argamte yoo quraana keessaa argamuu baattee ishaaraadhaan jiraattee ishaaraan sun ammoo hadiisa keessatti ifaan ifa akka jiraattu taate namni quraanatti amanu hundinuu hadiisa ni amana waan ta'eef hadiisa irraa ni fudhataa jechuudha. Sababni ammoo namni tokko quraanatti niin amana yoo jee jalqabumaahu waan hadiisa diduuf hin qabu. Kana jechuun quraanni mataansaa amri quraanaa eega fudhannee hadiisa nu ajaja quraanni mataansaa jechuudha. Maal jaa atii'u Allaaha wa atii'u Rasuula jaa. Qaali rabbii godhaa qaali rasuulaatis godhaa jechuudhaan
حديث سرين وجج فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول جاء إلى الله قرم قرآنات والرسول نمو قرم حديثات جيتشور خناف حمزان إفما متاسات يوخا قرآن سنت لقادان أمنو تيه حديث فريتشون درك أما يسرت تهاجيتشور أمري قرآنات حديث فريتشوان تيف خناف عيسى نمو إني عيسى دوئي جرادان أمناجي أمزان ifaan ifatti bakka san waan jee qaba du'ee jira ammoo osoo hin taane parsantii 90 wayii bakka ol fuune rabbiin yuusan darajattiin amanaa jee gaddeebuusaa ammoo sirri gaddeebuusaa ammoo guutumattu hin amanuu jee asitti bakki lachuu irraa furuudhaaf إني متوفيك ورافعوك يا ربي سبحانه وتعالى قرآن ساخي ستيجو إني متوفيك أنكني نمني لغة عربة بيخو كمو هي خساني بيخ متوفيك أكنا قرو أصلي لغة عربة يوم بيني ركودة في ديجو وتوفى كل نفس بما كسبت يا ربي قرآن خيستي توفى كان دو أفسر يوجني أفان ربا ولا لو تاتي يجو توفى كوني نفرتي يجو كل نفس لبون هندينو نفرتي نقبتي يجو خناف متوفي كان يجيتيسي si fuudhaa jechuudha. Fuudhaan tun ammoo mutoofiikaan fuudhaan siidhaa afaan arabaa keessatti guututti haddan hambifne waan takka guutuuf fuudhuu jechuudha. Haddan hambifne guutuu sii qabanii fuudhuu jechuudha mutoofiikaan. Inqibaad alqabdu. Kanaaf mutoofiikaan kuni isaa ruuhii fi zaatasaa osoo haddan hambisin fuudhaa guutuu taate fuudheeti rabbiin baase ol qabee baasee jechuudha. Waraafi'uu kaaboodirra dhufe deebi'ee jechuudha. Kanaaf namni afaan arabaa beeku kamuu waan kana hiikni isaa karaan jajallisuu jechuudha. Kanaaf gara biraatiin ammaas ulamaawwanni siraffifnee sifuuna warri jedhee hiikillee ni jira. Isaan kunillee ni danda'an. Maaliif jennaan alhamdulillahi alladhi ahyaana ba'da ma amaatana jaa rasuuli sallallahu alaihi wasallam. Hirriibni obboleessa du'aatii jaa ummanni keenyallee. Sirri. Kanaaf hirriibni kuni mutawaffiika jee bakka hedduu quraana keessatti dhufe jechuudha. Quraana keessatti bifa lafzii tanaan bakka hedduu dhufe hirriibni illee jechuudha. Kanaaf siraffifneeti sifuunee jechuuttis ni taha guutuma qabneeti sifuunee jechuuttis tafsiirri isaanii taha aslii jecha arabaarra dhaabbannee jechuumas. Kun kana tawaa'ee duudha buusaati kun. Kan ammoo gaddeebu'uudha hajannee. Duudha buusaa quraana duudha buusaa jarri gartee nabii isaa ajjeesuudhaaf yaadanitti dhaqan sun akka isaan jedhanii miti hin ajjeefne jeetu rabbiin ifa ifatti hime ajjeesuudha bu'e jechuudha. Yoommoo fuudhinsi rabbiin fuudhisan duudha jedhanii kan malee gama jaraatiin hin ajjeefne rabbiin dubbate jechuudha. Hin fannifneesi hin ajjeefneesi jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaadha. Akkana. Quraana keessatti ammaas nama gartee lubbuu hundaa'u fuudheeti rabbiin ogguu gartee raftu. Ogguu rafan lubbuu hunda fuudhee guyyaan sii ga'e jetti hafaa taanni deebisaa jee quraana keessa jira. Hiikkaa jechaa fudhatee jechuudha. Ogguu raftu lubbuun fuudhamuu waan jiraate jechuudha. Gama sanii. Hoggaa gama inni deebi'uudhaatti deebinu immoo asitti gad deebi'uu isaatti hoggaa deebinu quraanni kumaatuu jettee ishaaraa hedduu itti akeekee jira. Ulamaa'onni hedduunis akka sanitti hiikanii jiran ulamaa'onni isaan deebi'uudhaatti. Aayinni sun kanuma inni dubbachaa ture mormaa ture sani waan biraatti hiikaa ture ayatoota san inni jechu mataan isaa Hamzaan. Illaa la yuuminanna bihi hajuu ayata. Akkuma sani ayatoota innahu la ilmu lissaa'ati ayata juus jechuudha. Kanaafi gama hadiisaa deemna. Inni quraana keessatti ifaan ifatti akka hadiisaan dhufetti waan hin dhufiniif ishaaraadhaan dhufe waan ta'eef ishaaraa san
akkuma jirutti dhiifnee inni sarkee jira waan ta'eef gama hadiisaa yaanaa jechuudha. Hadiisni kun ammoo hadiisa mutawaatira. Hadiisa mutawaatiri jechuun hadiisa xabaqaansaa guddaadha jechuudha. Sadarkaa namoota hedduudhaan kan nabirraa ka'ee nu gahe jechuudha. Namni kun ammaas ka biyya jiru jechuudha. Namoota wal mari'ataniin hin yaadamne jechuudha. Hadiisa mutawaatira jechuun. Namoota wal mari'ataniin hin yaadamne. Inni kun Bagdaad irraa, inni kun gartee Yemen irraa, inni kun Sacuudii irraa ka wal hin beekne jarri kun hadiisa kana odeessan jechuudha. Hadiisni kuni sadarkaa nama 7 ol yookaan nama 10 oliin garagara odeeffamaa dhufa jechuudha. Hadiisa mutawaatira jechuun. Hundi kasi gala kanarraa hadiisa fudhachuu qaba. Hamzaan gaa fudhachuu qaba, dirqama fudhachuu qaba. Wanni fudhachuu qabuuf ammoo quraana inni niin fudhadha jeesan tokko hadiisa kana fudhatu isa ajaja waan ta'eef. Quraanni akka reefu jalqaba kaasetti maddi amantii islaamaa quraanaa kaduraa quraanaa gubbaarraa jechuudha sadarkaa isaarratti waan tokko jira haayiraarkii akkaataa seeraatti sadarkaa qaba seerri kun amma quraanni heera rabbiin gartee ittiin bulmaataaf buuse hadiisaa jira heera kana immoo seera gartee adda addaa bal'isee addaan baasu waa'ee dhaalmayaati waa'ee adda addaatti jechuudha addaan sirriitti ibsee jechuudha. Akka gartee quraanummaan namaa galutti quraanummaan sunu akka gartee hojiirra ooluudhaaf mijaa'utti jechuudha. Hiika quraanaati jechuudha. Quraanni jeneraal ta'ee bu'aa akka waliigalaatti gubee hadiisni immoo sirriitti adda baasaa jechuudha. Maaliif hadiisni kun hojii nabiitii, ajaja nabiitii, dhorkaa nabiitii waan inni gartee jaalateetti dhiisee osoo argu. Kanaaf bal'isaa jechuudha wanni kun quraana kana bal'isee ibsuudhaaf jechuudha hadiisni faayidaan isaa. Ammoo osoo bakka Hamzaan jeessan irratti gool hin dhufne Hamzaan hadiisa kana wanni hin fudhanneef quraana wal faallessaa jiraasoo. Wantoota inni kaasee jira hadiisa san irratti waa'ee gartee inni deebuu qofa osoo hin ta'in seera kamiin bulchaa isaan deebi'e waa'ee hoggaa deebi'e waa'ee Yahudaa fi Nasaaraa ajjeesuu kaasee jara kana isaanuu hadiisa san gama dhumaatti injiran jennee amananii jaa'uun isaaniitu ni amananii quraana keessa jaami. Eega amananii kama jeesanii waan kaasee eega isaan amananii kamirra gibiran kaa'u jaa beekte gibiran kaa'u jaa adiin san gibira sana eenyurra kaayaa'u jaa silaa amananii jirre. Kanaaf wantoota kana ispeesifikaalii hadiisa sana adda baaftee deebisaa akka rakkanitu hin barbaade jechuu jittumaan. Dhugumaan hadiisni san quraana ni faalleessaa. Okay. Hadiisa san keessatti gibira Hamzaan akkatti haasa'u san haasa'e keessatti gibirarra kaayaa jee fudhate haasa'u san irra deebitee dhaggeeffachuu dandeessa. Eenyurra gibirarra kaayaa duuba eega isaan hundaa'u hafixo ta'e gibiruma sanuu eenyurra kaayaa. Akkas jechaa ture. Hadiisni wayada'ul jizyaa jaa. Gibirrinis ni hafaa jaa. Gibirri ni hafaa jechuudha hadiisni. Gibira karaa godhaa osoo hin taane gibirri ni hafaa jechuudha jizyaan. Bakka sanitti adda baasuudhaaf eenyurraa hafaadha. Uummanni sanuu dhumanii kun ammoo yookaan amananii silaa'uu eenyurraa haamaadha gibirri. Akka inni jechuu barbaadu. Jechuun wanni hafuufi gibirri ni hafa jechuun shari'aa duraanii keessatti duraanii amma yeroo Nabi Muhammadii fi zamana keenyaas namni tokko jizyaa kafalee du'a jalaaf baraaruu danda'a jechuudha. Amma immoo jizyaan hin fuudhamtu ni hafti waan ta'eef isaan hundi du'aatutti murtaawaa jechuudha. Sirriitti adda baafte. Jizyaan ni hafa jechuudha. Kanaaf jizyaan ni hafa jechuun isaantu jizyaa kana fidaa'eef godhanii lubbuu if hambisuu hin danda'an jechuudha gibiraan akka duraaniitti. Isaan didameeti duutitti murtooyti jechuudha isaanitti jizyaan gibirri didamee. Kun kana karkarroo immoo dhimma karkarroo kan inni kaase shari'aa tamiin bulchaa shari'aa Nabi Muhammad keessatti karkarroo wal faalleessuu karkarroo ajjeesaa eenyu jee karkarroon haraam tahuu malee ajjeesuudha eenyu karaa godhee shari'aa Muhammad keessatti. Kanaafuu shari'aan tun shari'aa Muhammadiin hin bulchu kanaafuu oduun isaanii deebi'ee jettu kijibaa yaadajuu kaase jechuudha. Kanarratti karkarroon ajjeesaa jechuun karkarroo qofa osoo hin taane yeroo isa wanni inni haara inni godhe gibirallee ni dhorke. Gibirallee hambiseeti akka namni gatamu godhe. Sababni ammoo
Isaan deebuun mataan si mallattoo qiyaamaati. Bakka tana sirri qabadhu. Mallattoo qiyaamaati. Achi booda jireenyi goolabamuuf deema. Tattaaffidha. Steeppiidhaan. Steeppii qiyaamaa keessa jira. Inni mataan isaa isaan jechuudha. Qiyaamaatti tahuu deema. Sababa kanaaf inhiraafa wanni jedhamu, jallina wanni jedhamu guutuu baduudhaaf deemti jechuudha. Wanni isin irra turtan kijibaa jechuu agarsiisuudhaaf Rabbiin isaa fide jechuudha. Dajjaal isaatu ajjeesa. Fuullee qiyaamaa jirra yeroo san. Sababa kanaaf jecha saliibni ni caccabsa jedhe. Saliiba kanaas kijibaan akka gabbaraa turtan itti agarsiisee kijiba tahuu mul'isuudhaaf jecha dhufee balleessaa jechuudha. Karkarroodhaas kijibaanii halaaleeffatanii karkarroodhaas isintu halaaleeffatee jechuudhaani Yahudaa fi Nasaaraa dura akkasitti ajjeesaa jechuudha. Wanni ajjeesuuf ammoo faayidaan biraa jiraattee osoo hin taane akkuma saliiba ifii qoratan ka kitaaba keessan jirre ifii qoratan san karkarroos isaantu halaalfate waan ta'eef wanni lachuutu jallina inhiraafa isin fi uummatan waan ta'eef arraha hubatanii fi mallattoo qiyaamaati waan ta'eef achi booda jiraachuun namaatii fi maal wanni jedhamu karoorri biraan jiru jechuu balleessuuf deema Rabbiin addunyaa. Sababa kanaaf jecha kunis akka duutu godhee jechuu. Sirri gibira guutumatti wani dhiiseef akkuma seera gartee isaatti seerri inni ittiin bulu seera Nabi Muhammad miti jechuudha akkama inni kana yoo taate. Laa. Fayyana ta'e. Hayi gaafii biraa kaas asirratti gaafiin tun gartee seera Nabi Muhammad hin bulchine. Quraana keessatti Nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam nabiyyi booda akka ta'e, nabiyyi alamaa ta'e, nabiyyi booda akka ta'e akka gartee risaalaan Rabbiin ilma namaatti ergu nabiyyummaan isa boodaan dhaabbattee takka illee hin jirre isarratti akka dhaabbattee hima quraana keessatti. Yoo deebi'ee nabi Iisaan isa boodaan dhufee sanuu seera tasaan tahiniin waggaa 40 akkana kajuu jiran fakkaatti akka mufassitootaa fi warri hadiisaa jedhanitti waggaa 40 fakkaata nabi Iisaan. Yeroo sanatti seera shari'aa islaamaa tan immoo ammattanaan son ta'e yoo tabiraatiin ka bulchu taate nabiyyi kana booda nabiyyiin biraan dhufne kanaaf quraana wajjin wal dida bakka sanatti jeete kaase jechuudha. Gaafiin na kaase. Tanaaf akkam jettamee bakka sanatti. Okay. Shari'aan inni bulchuun shari'aa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanarratti wanti ragaa nuuf ta'u imaamummaadhaa fi ummanni yeroo sanii nuun sagadii ja'an ummanni muslimaa ka ummanni Muhammad ka yeroo san jiru jechuudha. Hadiisa keessatti inni ammoo isinummaa waliin sagadaadhaa je'eeniiti isaanuma akka waliin sagadan taasisa jechuudha. Isaan kun Nabi Muhammad illee sallallahu alaihi wasallam inni khaliifaa kiyya malee shari'aa haaree fidaa hin jenne khaliifaa kiyya jeemoo. Ummata kiyya keessa khaliifaa kiyyaa je Nabi Muhammad. Shari'aan inni bulchuu shari'aa Nabi Muhammad. Ammoo dhumaatiin ichi boodaa suni shari'uma Muhammadiituutu isii tana labse. Isaan akka gama boodaa dhufee waan san hunda gatu shari'uma Muhammadii karaa godhee jechuudha. Rabbumaa shari'aa Muhammad keessatti alaa lisaanu nabiyinaa sallallahu alaihi wasallam shari'uma Nabi Muhammadiin gama boodaa shari'aan Nabi Muhammad akkasaan harka isaa irratti godhamtii jechuu durumaan Rabbii shari'uma nabiyyii keenyaa keessatti ibse jechuu. Hedduu gaariidha. Eega gartee shari'aa teenya tana quuqamnee shari'aan Nabi Muhammad booda shari'aan biraa dhufuun taatu kajennu taate yoo shari'aan Nabi Muhammad gartee waan akkana dhufee itti amanuu qabna jechuudha gama kana yoo ilaalle jechuudha. Hadiisa tokko asirra seefidu. Hadiisa kana sanada isaallee galcha Bukhari odeesse. Bukhariin harmalaam nu Yahyaa irraa odeesse. Inni immoo Ibnu Wahab irraa odeesse. Ibnu Wahab Yunus irraa odeesse. Yunus Ibnu Shihab irraa odeesse. Ibnu Shihab Sa'id Ibnu Musayyib Tabi'i irraa odeesse. Ibnu Sa'id Ibnu Musayyib Abaa Hurayraa saahiba ergamaa Rabbii irraa odeesse. Abaa Hurayraan rasuula irraa dhagahee nuuf hime. Akkana jaa anna Rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam qaala ergamaa Rabbii ni jee laa taquumu saacatu qiyaamaan hin dhaabbattu hin taatu jechuu hattaa yanzila fiikum ibnu Maryama hanga ilmi Maryam isin keessatti bu'utti Isaa ilmi Maryam hanga isin keessa bu'utti hakaman adlan murtee haqaatiin hanga isin keessa bu'utti jaa. Hadiisa biraa keessatti ammaas hadiisni kun ka Bukhariiti. Isaa ibnu Maryam jaa ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي نافي عيسى لما مريم جدو
nabiyyiin tokkolleen hin jiruu jaa duraanis jalqabaas jechuu walaa rasuulun ergamaalleen hin jiruu jenaa fi isaan jidduu alaa je nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam dhagahaa je innahu khaliifatii fi ummati inni khaliifaa kiyya bakka bu'aa kiyya ummata kiyya keessatti je min ba'di eega kiyyaa ja إلا أنه ألا إنه يقتل الدجال دجال أجيسا ويكسر الصليب صليبة وان من نجبر خانا نيجا أبسا ألا أجياجا فمن أدركه نمني إسرك أبي أمته يراجع نبيين كي لا حديثه كجانا لا منكم إسنرا فليقرأ عليه السلام سلامتها إرنا كرا وهيجا أمته يرا نمني إسرك أبي وياسا إني خليفة أمته يخيسات وانتيف رواه الطبراني وغيره حديث نقول سنن الطبراني خيس جرجت صحيح حديث نقول خناف نمني قرآن أمنوا كمو جتش نبي خينيا صلى الله عليه وسلم خاتوك آتك كماله أبلو را يجون قراص صحيحات النبي قال خنا يو أكلين تي نبي رجال تجي قف جتشو نمني خن خراب رادي مدندو حديث عن تركان فرني جتشو inni maqaatan tijee akkata siimeetiin jira quraana wajji wallabaa quraanni nabiyyi boodaa tijee ammoo hadiisni kun deebi'eeti shari'aa biraatiin ni dhufee bulchaa jee nabiyyiin nan booda nabiyyiin deebu jee ammaasis wannummaan nabi Muhammad waan keeriidha hadiisaa jira waan keerii waan silaa gartee sirrii tanii isin takkan qabu hin dhiifne waan amtummoo tan irraa isin dinniin hin qabu jee nabi Muhammad dubbatee jira. Akkamitti nabii isaan dhufee dubarran waan shari'aa isaa keessa hin jirre tabira haaree fidaa jeeti kaasee jechuun hamzaan gaafii. Okay. Nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam dhugaadha waa hunda nu himee jira. Isii tanaas isumaan nu hime jechuudha. Hadiisa kana sahiha hadiisni kun hadiisa tokko lamaa miti hadiisa hedduu mutawaatira hadiisni kun ahadillee miti warri ahadi jiru. خنف الموصون عفيسا والإنجيلاتني بعيدا صدركا متواترات في صدركا أحدا دادتي نسان غافر دسلاي خنف متواتر حديثني خناوي جنمو تقولما مثل لده هدورا وني تقو بكتنتي قاعدان تقو خنمو جلس سراري بيخو قبو قرآن في حديثني ولين أبو غونغ ملي تاسملي قرآن في حديثني صحيحني ولين أبو غونغ ماو خليص ولندبني الراس ولندبو بروس ولندبو إنما حديثني صحيحني لمن لين أبدا ولندبو وبنا نماتو ملا فاهم وبنا نماتو أكاتا توبتو واللور كمالي ولندبو يجو وبنا يا دم تافيتي في بنك عربي راجل اللي سمالي ما فكين ياف فكين تكون سيفيدا قرآن خيستي ولا تزر وازرة وزر أخرى جان لبون دلويتون تكا إفيفو تايفي دلويتو دلي نمو بران همبا أتوجا نعم حديث خيستي نمني دوئي بوهي چنما جرو دنيا تنر جرو تي خيسر بويني نمو نكت آدم آجا نعم أقليتين يا شريعة فرن يوجن نون نبي يجيجو بيخي متا خينيان شريعة وحي دوان تهف وحي مسائل رديم نجيجو خانا جيجو نكمتي حديث خانا أدده مجرى نخوني في حديث نخون حديثني مال بانا هوغا نمتيچ دويسون اصول بونجيرو إساف إيو خانسان قد آمتو ته ناف إيادا سان قد آمته إيين سقية تزيات يكنا قد أجيه وصو جيرو قد آمتو يوته كادا جاهلا خيست جيرتو سانتي يوته اتكت آدم جيجو نمنا رنا نجي نمكيا من جيجو رامت ايوا أكسي جيجو سبب خنا آية سني مولين فال ليسو جيجو Kota kaba jechuun namichi kun boochisan keessaa kota qabaa jechuudha. Kota qaba jechuun hojii isaati jechuun dilii isaati malee yaraati miti jechuun ifi dilii isaati isaa dalagatee qote waan ta'eef. Naam. Namni immoo zaahira kana laale inni dilii namni dilii namaan ba'atu jiru kunii fi kan namni nama boo'inni qixaaxama jiru kun wal faalleessa shari'aa wal faalleessitii jira namni gartee aqliitii yaaniin hubadda jiru. Ammaas aqliini. Beekumsi aqliidhaa daangawaadha yeroo hundaa'u beekumsi aqlii daangawaadha. Bakka aqlii tanarratti wantoota namoonni amantii keessatti namoota amantii keessatti nama gartee amma waatiin xalu ta'aniituma filosoofaa lafaa jenii namni gartee qoodufaa jira warra islaamaa keessaa warra dabra keessaa
bakka gartee aqliidhaa fi naqlii wal dhabuu tanarratti hedduu kitaaba kaanii hedduu barreessan nama dubbisootti inni beeteeti yaada. Waan takkaa jira aqlii sirriitii fi naqlii walumaa hin dhabduu waan jedhamu jira. Aqlii sirrii taanaan aqliin sirriitii fi naqliin walumaa hin dhabduu yooma gartee aqliin tamee itti taate malee waan jiru jira. Kanaaf yoo amma fakkeenyaaf naqlii qofaan deemne jechuu baatanii aqliin deemnis aqliin san sirrii hanga taatetti rakkoo waan qabu nutti fakkaatu jechuudha. Asirratti wanni ifa ta'uu qabu gaa aqliin dhugaadha. Namni kun hundinuu aqliin xiyya sirriidha jira. Naam. Kanaaf amma Hamzaanis aqliin xiyya sirrii jira. Anis aqliin xiyya sirriin jira. Kanaaf aqlii sirriidha jechuun wanta si jala jiru sani dhimma irratti haasa'uu jirtu san gara aqlii teetii jijjiiruu osoo hin taane aqliin tee qaa'idaa shari'aa lafa jirtu sanirra yoo kasirrooytu taate aqliin tee aqlii sirrii jaamti jechuudha. Sirrii bakka hadiisa fuutee aqlii teetitti as naanneessuudhaaf yoo hayaaltu ta'e ammoo aqlii tee tanaatu dadhabdu jechuudha. Aqlii tee tana nabiyyii godhu jirta waan ta'eef aqliin teeta sirrii taanaan qaa'idaa sahiya lafa jirtu ta hadiisaa fi quraana sahiya san itti amanuu qabdi jechuudha. Aqliin tee isin shari'aaf jala oofuu osoo hin taane. Sanii waliin dhabdu jechuudha. Fakkeenyaaf waan amantii keessatti ati amma aqlii teenyaan itti rakkabuu dandeenya jiraachuu malti. Namu waanuma yaadu yoo taate malee. Amma fakkeenyaaf waan akkasii immoo amantii waan taateef dhuma fudhatta dirqama. Akkam amma rabbii subhaanahu wa ta'aalaa yu'minuuna bilghaybi jala. Warra waan aqliin isaaniitti dhaqqabuu hin dandeenyetti amanu jechuudha. Warri mu'mina jechuun nama waan aqliin isaaniitti dhaqqabuu hin dandeenyetti amanu azaaba qabrii. Namni Iisaa mormu azaaba qabriitis tolchee mormu jannataa fi azaaba illee ni morma aqliin ittiin dhaqqabdu waan ta'eef. Sababa kanaaf aqliin teenya waan lafa jiru sanii yoo ka amantette shari'aa sanii ka amantu taate aqlii sirriiti dagaaguudha qabdii jennaan. Hedduu gaariidha. Namni amma wantoota amma kaafne kana tafsiira yeroo dubbannu Hamzaa wajjin mufassirtoonni akkanatti hiikanii irra hedduun mufassirtoota keessallee gartee warri illaa liyuuminan nabii san bihii san warra quraanatti deebisuu illee ni jiranii nabi Muhammaditti yeroo deebisan illee ni jiranii jennee kaafnee turre. Waan san irratti mufassirtoota irra caalaan ammoo harkira caalu nabii isa deebisanii isatti amanan malee waan jiru deebisanii hubannaan ilma namaa jalqabarraa amma quraanni gaafa bu'eerraa nabii booda sahaabotarraa taabiyootaan as deemaa dhuftin bira shari'aan tun yoo laayinarra dhufte kana guutuu fudhachuun dirqama. Fakkeenyaaf akkana jechuun quraanni rabbi kun eega bu'ee lafa jiraate namni kun aqlii isaatiinis naqliinis waa hunda fayyadamee waan riizan waan gartee sababa waan gartee qabatamaa waan sirrii tokko hiikaa irrattis yoo hojjennoo akkasii qabaate ni danda'u amantii keessatti. Fakkeenyaaf mufassirtoonni ifiifuu mufassirtoonni wal dhabuun isaanii ragaa qabataniiti akkasuma akkasii miti. Ati hammaan tana dubbannu naafeeti siifi Hamzaan wal dhabdan ragaa qabataniiti ragaan sirrii haa ta'uu baatu. Egaa balaansii goona malee jechuun kamturra ragaa qabatamaadha kamturra qabatamaan ta'ini malee namni fedhe hundi raguma qabatee deema kanumachaa fakkaatee jechuudha. Garuu ragaa jabaa nama amansiisu qabatee namni warra gartee ammaan dura quraana hiikanii wajjinis wal dhabee hiikuu hin danda'u. Maaliif jennaan isaanuu mufassirtoonni waa wal dhaban jecha namni amma jiru dirqama isaan keessaa yookaan tokko qabata yookaan ifiifis haara bidata jechuudha yaada isaa. Kanaafuu hin danda'u akkasitti amma akka Hamzaan jeetti isaan san rabbii hajeenii nabii hajeenii jee quraana hiikanii. Kanaaf bakka tana akka irratti dubbatuun barbaada. Dhugaadha. Mufassirtoonni quraana fassaran arra nuti lafaa kaanee sharii quraanaatti tokko keenyee yookaan quraana kana tafsiiratti keenyee yoo jenne hin danda'amu. Tasumallee hin danda'amu. Haalli nuti itti hiinu garuu yoo mazhaba karaa warra dabree sanirra yoo tahe qofa ni danda'ama. Isaan san hunda faalleesseetiin hiika yoo jee immoo namni kuni xariiqaa biraatti uumuu jira jedhama malee tafsiira hiiku jiraan jedhamu. Maaliif yoo naan jette qarniin qawmiin nabi Muhammaditti aantu sanii amma jaarraa abbaa gadaa nurra warra isaa wajji loleetu irra beeka seenaasaa.
hubannaa jaarraan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qabu namni nurra beeku warra isaa hojii ture sani. Kanaaf qawmiin nu duraa suni taabi'ootaa fi sahaabonni ummata nabiyyi irraa barate. Waan nabiyyi irraa barataniif hiika tafsiira kanaa kallattiidhaan nabiyyiin barsiisee jira. Nabiyyiin beekee hadiisni immoo tafsiira keessa jiru irra guddaan isaa kanuma sahaabotaa fi taabi'ootaan hiikamee kanuma nabiin hiikame. Amma nabiin tafsiiran goone warra nabiin tafsiira hin fassarreef taa'u jira. Akkamitti kana jechuun hin taatu. Amma kitaabni sunanaa kuni Bukhaariin tafsiirul Qur'aan jee kophaa suuraa hunda gubbaarraa eegalee ilaa gadi fixa. Nasayin akkasii gadi fixa. Takka takkatti eegalee tafsiira nabiin irra kaahee jechuudha. Ma'anaa aayatootaa jechuudha. Kanaaf nabiin sahaabonni waan tafsiira irraa isaan dhibe hunda nabii gaafatanii nabiin akkasitti adda baasaa fi ture jechuudha. Wanni kun dhufee gara barruu jijjiiramee dhufe jechuudha. Shariin tafsiiraa gurguddaan kaayamuu jalqabee sahaabota irraa as ummata taabi'aa keessatti jechuudha. Sahaabota irraa warra barate kana jechuudha. Ummanni sahaabota warra nabii irraa barate. Taabi'oonni immoo warra sahaabaa irraa barate jechuudha. Kanaaf muraada tafsiira kanaa namni isaanirra beekuu danda'u hin jiru. Namni isaanirra beekee wanna godhuu danda'u hin jiru. Kanaaf yoo Qur'aanni kun akka ifiin fene akka hiiknu taate karaa malee deema jechuudha. Amantiin tuni amantii nama dhuunfaa abbaan fedhe harka keessa kaa'achuu danda'u taati jechuudha. Kanaaf wanni Qur'aanni arra isaan san faalleessee hiikamuu hin dandeenyeef hiikaa nabirraa dhufte ta sahaabaan taabi'a qaraasifte ta taabiini atbaa'u taabi'iin qaraa'ise ta atbaa'u taabi'oonni kitaabaan sharrahanii kaayan jechuudha. Hedduu gaariidha. Waan takka amma hiikaan Qur'aanaa tafsiirri madura kaayee fi tafsiirri ammaan tan amma jaarraa hedduu deemne jaarraa amma jiru kana keessatti Qur'aana keessa waa'ee teknooloojii waan jiru jira, waa'ee misaa'ilaa waan adda jiru jira. Waan akkanaafaa gaafa san Nabii Sallallahu Alaihi Wasallam gaafa sitti hin jirtu wanni akkanaa tuni. Waan ammaan tana saayinsiin itti dhaqqabdee jechuun ammaan tana sirriitti argame jechuudha wanni kun. Hayyee gaafa san tafsiira warri hiiku waan akkana kanatti hin dhaqqabne ta'a. Akkuma waan biraatti hiikanii. Namni ammaan tana immoo waan san saayinsiin deeggaramee tafsiira akka haaraatti hiiku yoo hiike rakkoon qabattee ni adda. Wanni kana jiru even tafsiira warri hiike sun ifi mataa isaaniitiif wal dhabanii kana sirrii beekta namni waa'ee hadiisaa irrattis namni mazaabni fakkeenyaaf wanni irraa ka'ee dhufe mazaabni irraa ka'ee fiifu hubannaadha malee waan adda addaatii miti. Amma waan kana sirriitti nu hubadha. Waan tokko naafisitti himanii akkaataa naatti hubannoo adda adda hubannaadha beekadhu. Malee wanni sun sanuma beekadhu isin yoo feete akka nuti lachuu jenna san ta'uu dandeessi. Yoo feete akka nuti lachuu jenna san ta'uu dhabuu dandeessi. Yoo feete immoo akka ati jette qofa ta'uu dandeessi. Wanni san hubannaa sirrii yoo qabatame jechuudha. Hubannaa sirrii barbaaduu keessatti naafetis yoo barbaanne nu markana. Hubannoo adda addaa qabata namni jechuudha. Fakkeenyaaf hadiisa akkanaa hedduu beektati. Gaafa sahaabonni waan nabiin jeeratti wal dhabanii gaafa fakkeenyaaf waa'ee gaafa koronaa hadiisni tokko haa ture quba qabda. Wal dhabanii jira. Hayyee hubannaa akkanaatu yoo jiraatte dura turte ammaan tan hubannaa akkasii jiraachuun qabdu jettee ni adda. Hubannaan Qur'aanni kuni asliinsaa Qur'aanni lafa jira. Wanni Qur'aana irraa hafe hiikaan Qur'aana kanaa hadiisa irra jira. Hadiisa irraa hubannaa gahaa harkatanii waan haaraa arraan tana dhufe yoo Qur'aana keessatti arkan numa fudhatanii fudhatamuu danda'a. Ammoo Qur'aana kana fuudhanii waan kana baana jalqaba Qur'aana hiikuudhaaf seerluga afaan Arabaa sirrii beekuu nama barbaachisa. Seerluga afaan Arabaa kanarra dhaabbattee Qur'aana hiiktaa jechuudha. Yoo seerluga afaan Arabaa irraa jallachuu baatte atummaan aqlii teessa hiika qabaatte hadiisa irra dhaabbatte maalummaa shari'aa irra yoo dhaabbatte Qur'aana kana gara biraa jallisuun hin danda'amu. Aslii warra ummanni sahaabotaa fi atbaa'u taabi'inaa irra fassaran sanirraa achi siquu hin danda'u inni mataan isaa jechuudha Qur'aanni. Kanaaf jarri suni irra beeytota ummataati Qur'aanaaf. Kanaaf daliilaaf waan tokko tokkoof arra addunyaa irraa keessatti fidachuudhaa fi maal ulamaaninis waan irratti waa hedduu jaanii jira. Kanaaf diles waan dhimma bakka gartee saayinsii wal qabsiifte kanarratti
hubannaa gayaa sirriitti waan hin dubbiseen qabneef keessachi seenuu hin barbaanne sitti irraa dhaabbachuu hin barbaade. Sirri hedduu galatoomii waan kana sirri walumaanuu dubbisuun barbaachisaadha. Wanni kaaseef maaliif quraanni kun amantii islaamatuun amantummaa islaamatuun akka agartee anu buta takka akkaataan itti amantii amma namni adda addaa nama islaamaa ta'etu hubatu sirrii natti fakkaattu maaliif waa hunda of keessaa qabdi amantiin siyaasaa, diinagdee, teknooloojii, hawaasummaa waa hunda of keessaa qabdi waan kana ammoo namoonni hubannaa akkasitti hin qabaanne isii tan agartee tanuma salaata soomanaa godhee lafa kaa'ee cina tokkotti kaa'ee waa'een bulchiinsaatii waa'een biraa ammoo waan biraa keessa barbaadetu jira waan akkasiin itti nama nukkee xiyyaatti amantiin waan hundaan guutuudha jee rabbiin guutuu jedhutti eegame booda akkatti guutuu taasisan barbaanne hojii oolchuudha jeeti yaada. Saniif waan hunda keessatti nu jala deemuudhaaf hojii oolchuudha laafate malee amantiin waan moo'ee qabuun ta'e. Waan tokko kan jiru ni beektaa? Kaayyoon rabbii gabroottan isaa kanarraa kaayyoon rabbii guddaan akka isa gabbaran. Kaayyoon rabbii guddaan gabroottan isaarraa akka isa gabbaran ilma namaa kan hundarraa akka isa gabbaran barbaada. Gabroonni kuni gaafa isa na gabbartan sadarkaa teessanillee oliin isinii fuudha naa isin ol kaasaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti. Kanaaf kaayyoo rabbiin nu uumeef sayyoo hubanne rabbiin ummata kaafiraa kana ya'lamuuna zaahira alhayaata addunyaa jeen. Ati har'a islaamummaa tanaa waa hunda keessa barbaanne jennee kaanee waa hunda keessa barbaannee fattashnee maal goona jennee muraada isii kana biin irra barsiise sanirraa fuunee bakka biraa yoo keenye islaama jallisaa hiddan qabne ka maqaan islaamaa qilleensa irratti hafu tokko teknooloojii addunyaa jala butamee haala addunyaa kaarraa jala butamee jallisaa ammoo hafee maqaa islaamaa ka waliigalaatii fi cimina islaamaa ka addunyaa kana mul'isuu malee tokko tokko personaalii namni muslimaa rabbi gabbaree hariiroon isaa fi rabbi gidduu jirtu jabaattee akka jannata seenu wala akhalifa jechuun kun. Bakka sanatti yaada garaagaraa qabna bakka sanatti kaayyoon rabbiin amantii tana rabbiin ergeef akkuma ta'etti addunyaa irratti amantii tana qaalii rabbii godhanii akhiratti akka milkaa'anii beekama kun. Qaalii rabbii godhuun kun dhuunfaa jee nama nuwan dhuunfaa qofaan jee nama nu. Maaliif sila dhuunfaa taate waa'ee jammaadhaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee wajjin dalaguudhaa, waa'ee mootummaa wanni rabbiin jabeessee dubbatuuf milkiin bakka san jirti jedhu dubbate adda baasee. Wanni jeef kophaa rabbi gabbaruun akkuma ta'etti kophatti rabbi gabbaruun nuti qaattii yoo gartee jabeenya islaamaa qoftiin gama saayinsiitiin deema. Baay'isawwee jalqaba irratti wanni nuti barbaade. Hariiroo rabbii fi gabrootan jidduu tana barsiisuun hafee islaamninis akka jiru guutumatti yoo gartee waahuma siyaasa addunyaatii fi duniyaa kana jala haguuruu ta'e. Anniimu bara kitayyatti akka jalqaba akkin jechuu barbaachisan akkin kaase akkuma gartee hariirummaan islaamaa fi rabbii gidduu jirtu tunuu salaata soomana qofa osoo hin ta'in ibaadaan hedduu jira. Jireenya guutuudha. Jireenya guutuu. Jireenyi isaa guutuun siyaasaan isaa diinagdeen isaa wanni hundinuu akka rabbiin jesan akka taatu godhuudha jeetti namani. Yoo akkas hin goone gam tokko qofa taate. Kun akkas akkuma rabbiin irraa barbaadee bar isa gabbaruun karaa inni mukaa irra deemu jechuuni. Akkuma quraanaa fi akkasuma jiraachuu jechuudha. Akkasi akkin jechuu barbaadilleen akkasi. Maaliif gam tokko goone. Jireenya akka kaafiraan nu hayyamaa jireenya akka kaafirritti jiraatu kana isa keessa barbaannaa jennee quraana kana keessa kaseennu taare rakkoon guddaan uumama. Kaafirri bara amantii amma laal warri duraatii fi kaafiraaf kun amantii isaaniitti bulutti hin jiran teenya dhiisii teenya fagoo teenya biraa jechuu ofiisaan isaaniitti bulutti hin jiran kitaabuma isaaniitti bulutti hin jiran kitaaba jiran jee rabbiin himee jira bara kitaaba jiran jee jiruu baatee nagaya warri addunyaa jiru kunis haqutees sanii miti amantii teenya tan agartee xurree takkatti qophatti qabanii da'oo takkatti waan biraa biraa keessa barbaadechuudha ta'in inni jiru akka hin baanu. Amantiin jireenya guutuudha. Siyaasaa mataasii qabdi. Jechuun diinagdee amma amantiin daldala barsiiftu ta'e ekonoomii barsiiftu hin jirtu amantaa islaamaa malee. Diinagdeen islaamaa baankii waa'ee baankii kana fudhattee diinagdeen islaamaa akkaan biyyoonni biraa hundi fakkeenyaadhaaf fudhatanii hedduu baankiin dhala maleetun akka bu'aa buuftu argatanii. Warri akkaawuntiingii baratu amma daldala islaamaa kopha barata ni jira. Gara biraatiin ammaas seera keessattis lawii shari'aadhaa kophaa yuunivarsiitii keessatti ni jira irraa ni dubbatama xiqqaatullee jechuudha. Kanaaf amantummaan akka amantii tanaa waa hundaaniif dandeessuu taate hin jirtu. Fayyanaadee. Kanaaf isii tan ammoo
akkas arraantan jireenya guutuu keessan ina jennee isii jijjiiruu nu barbaachisu ifii keenya if jijjiirree isii tan irratti if hirkisuu nu barbaachisa isan jala deemuu nu barbaachisa amma laal fakkeenyaaf tafsirii maaliif barbaachise jalqaba tafsirii maaliif barbaachise akka namaa galuuf yoo nuqu waan biraati miti namni namaa himu kun seeruma kanaa akkasii galutti fakkeenyaaf seerummaan biiteenya seerummaan biraa kanummaan mootummaatii kunu sharii qaba koomentarii jennee koomentarii irra barreessanna iskoolaaronni gartee warri waan seerra beekamaadha akkasitti amantii islaamas heeraa fi seera waan taate jecha heeraa fi seera san wanta fide warningi sosoutti jirra maal ta'eef warningi fide fira ofi heeraa fi seera amantii islaamaa tun heeraa fi seera isummaan gartee waan ilmi namaa addunyaa irratti wal wajji bira kutee rabbii wajjin akkatti jiraatu bineensaa fi dachii samii hundaa wajji akkatti jiraatu rabbiin tumeechu seera sana immoo nama hubachiisuun namaa galchuun gahee warra musliimaati jechuudha ifiifis itti dalaganii namatti hubachiisuun kanaaf reefu suniin jee akkaataa gartee amantiin dubuuta kana daangeessuu osoo hin taane nama hubachiisuudha kana keessatti ammoo hiika duraan kan namiyyoo kannan yoo gartee akkuma mayyinatti waa'ee shari'aa guututti keessa deemtee jechuudha waan gartee shari'aa keessatti waan faalleessu waan taane daas okay jeetii amanaa jechuudha. Kanaafin tafsiira gartee duraanii qofarraa dirqama fudhachuun akkamii hamzaan bakka san didee jira akka duraan dhufe sanirraa anis hiikuu danda'a jedhama. Hamzaa bari inni hamzaan ichi fagoo jira beektaa hamzaan ichi fagoo jira maaliif yoo naan jettee aqliin arram dajjaal mormite aqliin dhufiinsa nabi Iisaadhaa mormite hadiisa guutuu mormuu jirti hadiisa mormuun ammoo akkuma jalqabaasa hoyyarra jee qur'aana mormuudha qur'aanaatu hadiisa kan akka fudhannu nu ajaja waan ta'eef sirri kanaaf hamzaan achi fagoo jira rabbi haa rahmatuuf rabbi isaa deebisu malee inni achi fagoo jira atillee waan dabballee isaa taatee fudhattee fakkaata. Wanta akka bakka kanarratti an dabballee isaa ta'uu dabballee teetis ta'uu dabballee nam tokko ta'uu hin danda'u dabballee buna immoo anfaa rabbiin godhee taane malee sun akka jabaadha ta'uun dabballee immoo amma ta'uun akka jabaadha maaliif hubannaa inni akkaataa amantii inni itti nukkanne sanitti deemuun akka jabaadha ammoo yaadni garagaraa amantii islaamaa keessa ni jira namni yaada adda addaa ni qaba fakkeenyaaf warra akka hamzaa kana akka amantii islaamaatti nama gartee dajjaalitti namanne jechuun tadajjaalillee lafa kaayi nabii isaan hin deebu jee yoo amane namni kun amantii keessaa baamoo moo dallee amantii keessa jira bakka mimee waan kana okay ija amantiiti yoo laalle beeyta murtee kan namtu hunda shari'ummaa naa kannitu malee namaa mi kakannu sirri namaa miti kakannu quraanuma keessa deebinee ilaaluu dandeenya namni waan shari'aan dhufteen garii amanee garii didee garii kafre maal ja'amaa jennee quraanuma keessa deebuun barbaachisa jechuudha. مرتي شيء ما نتخنته يؤمنون ببعض ويكفرون أولئك جزاهم مال القرآن سن وري غريدة أمانة غريدة كفروا غريدة أمانون ساني سن إسان النفات إسان فيدو قلني ساني جهنم غوتو كفراني جرني جا قرآن جاهن نعم خلتمان خنافي namni waan nabiin dhufeen takka morme waan quraanni dhufeen takka morme shari'uma nabiitiitu hadiisni illee ni jira quraanni illee ni jira kufrummaa irra raggaasisaa jechuudha nama osoo hin taane. Kanaafuu waan dhufaatii nabii isaa dhufuu amanuun dirqamaa jechuudha akkamitti islaamaa keessatti. Ilaal wanni irra wal dhaban wanni yoo irra wal dhaban gartee shari'aa keessaan bahan wal dhabbii islaamummaa keessa dur jirti maal jaamu kuni waan islaamummaa keessaa yoo irra wal dhabde sin baafnee jira amma akka mazhaba fiqiidhaa fa'a amma mazhabni fiqiidhaa wal adda garagara hanafii jira shaafii jira maali jira mazhabni gariin amma bismillah oggaa hidhatan bismillah ar-rahmaan ar-rahiim alhamdulillah rabbil alamin jaanii eegalan salaa gariin ammoo alhamdulillah jaanii eegalan kuni waan wal dhabanillee waan amantaa keessaa si baasuu miti wanti aqiidaa walitti hidhatu ammoo yeroo hunda wanni aqiidaa walitti hidhatu iimaan arkaan iimaanaa jahansani beeytaame arkaan iimaanaa jaan suni wanni hundi achi keessa dhumte beek yuuminuuna an tu'mina billaahi wa bil qadari khayrihi wa sharrihi
واليوم الآخر والبعث بعد الموت خان هندنو إيمان سان كيس جرجتشولا وانتوت إيمانا في إدارة والقبة الرت نمني خلافة في دي شريعة حسابهونسا وانا هفنك أمني وانا بوري تقامون قوي بوري إسلام مادا فالا حكاما في وان برافايو تيمالي warra kutaa keessaa agartee ulamaayi warra mazaabaati warra agartee ulamaayi beekamtu keessaa Ibnu Atiyyaa faa Ibnu Hayyaan faa Ibnu Safaariin faa waan dubbatan qaban jirre kun hundinuu waa'ee kan nam tokko hamormen jiru hundi namaatu warra agartee warra shari'aa keessaa hundirra waliigalee jira dhufaatiin nabii isaati warra agartee filoosofaraa fi namoota tokko tokko taate malee janiiti khaasan hedduun isaanii mazhaaba afran keessaa tokko keessa hin jirreen se'a kitaaba mazhaaba keessaa warra mazhaaba sadii warra maalikiyyaa keessa hin jirre maalik keessa kan jiru se'u warri mazhaaba sadeen ammoo ni qaban keessa maalik kitaaba isaanii keessa hin kaayin jechuudha garuu immoo darasummaan maalikuu warra gartee waan kana odeessee hedduu jira dhufaatii nabii isaati. Akka fakkeenya warra maalikirraa diduu isaanii no diduun jenne dhageenye isa waan hin jee diduun jenne kitaaba isaa keessa hin jiru hin jee kitaaba sanada isaa keessa kitaaba isaa keessa jechuun waan dubbisa irraa malee waan akka waan dubbisa irraa akkas jechuu arge mazhaaba sadii keessa ni jira kan keessa jara sadeen kana keessa jiru jee warra mormuu jira jiraachuu isaa ammoo darasaan isaatu kitaaba irraa keessatti kaa'anii jiranii akka hin jechuudha. Jiraachuu dhabuun diduun amma hin garsiiftu jechuudha waan jechuu barbaade. Warri mazhaabaa kun akkuma warri mazhaabaa walii galatti itti amanaa jechuudha deebi'ee dhufuun nabiisaadha. Maaliif waa'ee ijmaadhaa guuqaafnu waa'ee hadiisaa guuqaafnu hadiisa irra deemtee jedhu kun waan kana kaasa hadiisa kana qabatanii deebuunsaa sirriidhaa jedhanii jechuusan waan kana ammoo wanni faalleeffame yaadni maanta faalleeffame jechuudha. Bakka sanatti wanti tokko adda bahuu qabu kaa'inan mankaana abbaa fedhillee haa ta'u sheekii shariif fedhees haa ta'u fedhu shaafi'ii ta'a fedhu hambalii ta'a fedhu maalikii ta'a fedhu ulamaa'ota sunnaadhaa warra gartee warri ahlu sunna wal jamaa'aadhaa jala qabatee deemu akka fakkeenyaadhaatti akka wannaatti jala yaa'u ta'a namni kitaabban tafsiiraa keessatti shariilee keessattis ta'ee namni hadiisa nabiidhaa faalleeyse mazhabni afranillee iyyuu hadiisa faalleeyse isaan hundi dhaabaan dhaawaman malee mazhabni kana jaanii irratti hin deemamu jechuudha. Fayyanaate. Kanaaf maal jedhan isaanummaan kitaaba isaanii irratti yeroo isaan kitaaba barreessan amma Imaamu Shaafi'ii fa'aa hadiisni kun hundi isaatu Imaamu Shaafi'iin jira ichi dhihoodhaati waan ta'aniif taabi'oota keessatti ichi dhihoodha waan ta'aniif hadisni hundi walitti qabamee sahabonni iddoo addunyaarra iddoo adda addaa faca'anii jiran kun sahabaa san biratti hafe kun sahabaa san biratti hafe hundi katabamee jiru sababa kanaaf shari'aan guututti isaan biran geenye yeroo sanitti akka irraa kitaabonni gurguddaan bakka takka walitti qabamanii jiran kanaaf yaada faallaa hadiisaa hedduu ka dubbatan ni qaban waa'ee fiqii irrattis ta'e garuu maal jaan yaadni kiyya shari'aa faalleessu yoo ta'e hin fudhatin hadiisaa jaan sababa kanaaf mazhaba afran ta'e ulamaa'ii ta'e sheekotii ta'e firqaa salafiyyaa ta'e firqaa gartee suufiyyaa ta'e mu'tazilaa ta'e jahamiyyaa ta'e qur'aana hadiisa faalleessinaan kaa'inan mankaana hin fudhatamtu dubbiinsa kana hubachuu qaba namu. Fayyaan adda hedduu gaariidha. Amantiin islaamaa maddiisii quraana hadiisa ijmaa qiyaasa jennee keessa keenye waan isaan fudhatanii keessa deemuu dirqama. Waan kana keessatti immoo waan bu'uuran ta'een irratti gartee yaada adda addaa qabaachuu ooma jiraati. Waan ammaan tana tafakkuraa see kana ana kana dhuunfaatti waan inni asii wajjin walii galuu hin danda'a hadiisa quraana waan taateef yookaan ammoo bakka itti gartee yaada isarraa addaa qabaachuu hin danda'a. Wanni asii dhiyeessee jechuudha yaada kiyyaa hojii akka walii galuuf miti yaada kiyyaa hojii akka wal faalleessuuf miti jechuudha. Hadiisa quraana wanni inni irraa dubbatu akkaataa hubannaa isaatti hanga hubannaa isaatti dubbata inni akkasuma akka barkoo miidiyaatti immoo dhimmi amantii dhimma keenya jeetti yaada ogummaa hundaa'u wanni reefu jalqaba irratti amantii islaamaa gartee islaamni waa hundaan gama hundaan jabaachuu qaba jeetti namana
waa'ee amantii isaa wal barsiisuu qabaa ifit yaabarachuun qabaa waan hin beekamuu namatti himuu yookaan immoo nama barate fidee asirratti yoo kadeessu taates waan takka dalagee waan ammaan tana dhufaatii nabii isaa irratti waan dhiyeessitee jira waan kanarratti namni yaada biraa qabu yookaan hamzaanis taatu fuuldura irra bijee wal biratti isin fideetiin qajeellotti wal mormitanii inshallah yoo waa wal mormitan jiraate jechuudha yookaan hamzaanis viidiyoo kana daawwata jeetiin yaada viidiyoo kana guu harkirratti deebisa kannuu danda'a walitti isin fidaa yaadni biraa yoo gartee kanarraa faallaa jiraates namni biraaleen ati ibsinee jee kasirra ibsuu barbaadu yoo jiraates namni gartee kanarra maaliif namuu hanga beenu dubbannu waan taatiif jechuudha. Dhiyaatee ibsuu danda'a yoo gaafiin xiyya hangasuma gabaabduudha waa'ee biraa waa'ee gartee azaaba qabriidha namoonni jee hamzaan yeroo dubbatu dhageessee jirta waa'ee alaamaa qiyamaati waan gartee ammaan tana alaamaa qiyamaati jensanuu ibidda shaamirraa kaajaan kanas namanu jee qiyamaan maaliif midiliist musan qofa taati biyyoota biraa quban qabammoo barreessaa waan san barreessetu hanqina qabaa jee dubbatee jira ammasis hadiisa mareefu dubbanne kana hadiisa kana kitaaba warra amantii biraa nasaaraa faa keessaa fidan jeeti hamzaan wal fakkaata jee dhiyeessaa ture waan sanatti yeroo jaasunutti achi keessaa wal fakkaate jecha wanni kun hin darbamullee jeetiin dubbachuu ture waan kana jechaa ture waan kanarratti yoo dandeenya ammaan tartiibsaa rakkanita yookaan ammoo yeroo biraa deebina akkam jetta waan tokko wanni hubatamuu qabu asirratti aqliin takka yeroo hunda aqliin saliimni fayyaa qabdu ta qur'aanaaf hadiisatti amantu yoo ta'e amma wanni hamzaa akkana godhaa jiru hamzaan qur'aaniyyaadha jala deemnee qorannee jirra hamzaan firqaa qur'aaniyyaati firqaa qur'aaniyyaa jechuun warra aqlii isaanii ra'ayii isaanii jala deemu azaaba qabriitis isaanirraa warra mormuu jira akkuma isa waan gaybii tan hedduu mormanii hadiisa guututti fudhatanii sheekota hedduu warra akka gartee Muhammad Abduu warra biyya Masriiti isaan faa jira warra quraaniyyaa tana jalqaba hundeesse jechuun jalqaba jaarraa 20ffaadhaati kanaaf wanni shari'aa keessa waan dubbatame yeroo hunda wanni ilaalla haalifa qabu wanni wal dhabdee fidu waan ra'ayii ulamaa onnirra kannatan faayyoo wal dhabe malee namni ra'ayii adda addaa ta'u ulamaan irratti fiqii faarrayyoo wal dhaban malee waan kallattiin hadiisarraa dubbatame qur'aana kallattiin nabiyyi rabbii hiike tafsiira kallattiin sahaabotaa fi taabi'oonni hiikan irratti sanbira dabree waan hadiisni nassiidhaan tana je'ee fide irratti yaada kannachuu fi mormuun jalqabumaa mataan sii kufrummaadha. jalqabumaa kana sirri namni hundi jala hubatee beekuu qaba. Yoo aqliin nabirra habeenu taate malee maaliif jennaan wama yantiqu anil hawaa jaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyiin fedhii isaarraa hin dubbatu jaa fedhii isaarraa wama takka hin dubbatu jaa hadiisuma kanaa guutuun nabirraa dhufe. Kanaaf hadiisni kuni saxiyaa daciifa isaa ulamaan sadarkaadhaan saayinsii hadiisaa kan if danda'een lafa kaayanii jiranii jalqaba rakkoon tun hundi furamuudhaaf hadiisa fudhachuu qaba jechuun inni hamzaan mataansaa. Wanni hadiisa keessa jiru immoo quraanatti nama najaamma. Waan quraana keessa jiru tan warra kitaaba warra nasaaraa keessa tajirtu ni jirti. Isii sanoo ni diida. Kunillee gaafii isaati. Fakkeenyaaf Maryamaan dhiira malee Iisaa dhaluusiidha. Kitaaba isaanii keessa ni jira. Osoo dhiiraan walitti ni da'amin Iisaa dhaluu. Kana hoo inni waan khasaanii sanii wal fakkaateef didu qaba. Kana kunilleen gaafii isaati. Wantooti hedduudha. Kan shari'aa teenyaa wal fakkaatu Israa'eliyyaa keessa kan jiru jechuudha. Maaliif jalqaba shari'aan wantarra buute Muusaarra Tawuraatii fi Zabuuris kan bu'anii jalqaba Rabbiirraa eegas inni haafni godhamee jijjiirame malee. Kanaaf wanni tokko kan shari'aa teenyaa waliigaluu jiraachuu danda'a. Ichi keessa kun jiraateedhaaf kana mormine jenne quraana keessaanillee waa hedduu mormuu ta'an jechuudha. Taarikallee amma taarika faadhaa yeroo hedduu waliif gala. Wanni quraana keessatti dubbatame waa'ee Muusaa, waa'ee Yuusuf, waa'ee kana waliif galuu danda'a. Kanaas niin didaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba aqlii fayyaa qabdu qabaachuu qaba. Hamzaan aqlii isaa karaa wallaansaa deemee akkaataatti namni wallaanamutti
aqli isaatana gama hadiisa akka deebitu gama fayyaatti akka deebitu yaaluu qaba jechuudha. Kanaaf haasawuu biraa bal'inaan hatti deebinu ta'a hadiisa tokko kaniin xumuruun jira. حديثني خني عن المقدام بن معدي كربة رضي الله عنه حديث ابن ماجه حديث صحيحة أكن جانب يوشك أن يقعد الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللنا وما وجدنا فيه من حرام احرمنا ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله جا جنا لدفاجي ندي هاتاجي نمني كلمة الفتاة تايت مو مفرد كرسي سارة تاي مقدّا سارة تايت مبام فرد نمني توكو كلمتي ميديا سارة غستي سارة تاي يوم فرد نمني توكو خاو يحدث هاسونجي حديث هاسون واهي خيار حديث خيار هاسونجي حديث ساخن حمتني حديث نبي خن حمتني الرهاسو نديات هاجا فيقول نجاجي بيننا وقرآن نجد جرا نوفي سنجدوس قرآن أجرا تحديث من رئيسا دا وان قرآن خيست حلالي قرر حلال جنة وان قرآن خيست حرامي قرر حرامي جناني خنا أجن رئيسا دا جنيتي حديث خن حمتني جو حديث خن تكيفتني كرمتش كيفتني وان دنتات تنكم نتاك قدني جلا غافسن الرادو بتنا بين صلى الله عليه وسلم حمزة جابر رايت صلى الله عليه وسلم خنافي صلى الله عليه وسلم وما وجدنا أما إجرت ترجمة ربي مالجي على دقيقة نبي ربي صلى الله عليه وسلم ما حرم رسول الله وني أن حرام جي وني إرجمان سا حرام قد وهم ربين حرام قد أكسك أبدا أجي حديث خيوني ددني في جرتو خنافو حديثني قولي نهون دافلو قلبي بنا وبلين كينيا ربين شبهة دافي وان الرأى لما إسلام غيسا فجأتين نمنو إسلام ما رأي في رد بيسي فتنة أدى ألو تنجي قرأ في دي أوفتنا ربين الرحا قبنا يسون جاني أيه الدولة تومي أستاذ وان بريدا دايا دا بريدا نودي سيتي وانو ما تريد استغانا لين لدو أكمات يبتي مالف وان رقاك بوتك فلوتين نمني akkaataa islaamaa irraa dhuftetti warri dabre hundi waan kana jechuun maajoritiin fudhatteetumas dabarsitee as geesse waan kana khilaafu nammoo waa hedduu wanta gooti. Kanaaf ummataaf hanga dandeenyutti adda baasuudhaaf ni yaalla ammaas adda namaa baay'inni yaanna. Mata duree biraa kareebuu kaafne irratti kanneen adda addaa irratti fuuldura kanarratti haasa'uu irraaf keessummaa taatee afeerraa keenya qabaltii asirratti dhiyaattee waan gartee hanga rabbi si beeksisirraa nuumi qotiif hedduu galatoomii maqaa barkoo miidiyaa hedduu galateeffannaa. Taamsa barkoo miidiyaa qabdu yoo jiraattee yoo komii qabaattee yoo waan fete qabaatte duudu keenya si bal'aadha. Maaliif hamzaa dhiyeessite yoo jettellee ni dandeessa. Yoo ammoo waan akkana dhiyeessuun ammoo gartee akkamitti akka ilaaltu hin beekne amma dheengaddaa guyyaa hamzaa dhiyeessine namni hedduun duula banuu turanii anfalloo godhaa jeniitti wanta maal anfalloo maal waan akkas jenna fakkaatte. Duraama subscribe hin goone subscribe maal deeffatanii miti. Akkas jechuu turanii wanni akkasii furmaata ni taati moo akkamii waan jiru wanni asumaan daawwattoota keenyaa fi uummata keenyaaf sidaamtu. Asirratti tokko dura siifin dhaama. Jalqaba biyya teenya tana keessatti dhalattee keessa guddattee beeyta. Muslima biyya tanaatis ni beeyta. Fitnaan aalama islaamaa irra facaate tun dilas baay'ee waan duraan biyya teenya keessa geessee miti hawaasni keenya irra guddaan ammallee teknooloojiin fayyadamuu dubbisaas hin beeku kitaaban arabiidhaan beekanii kanaaf namoonni tokko tokko ammoo kitaaba arabiin beene dhaqee kitaaban ingiliffaadhaan falaasafaa adda addaa dubbisee jallachaa jira. Kanaaf yeroo miidiyaan kun qabsoodha meeshaa waraanaati carraadha. Rabbi jaarraa kana keessa nu uume. Kanaaf wanni feeggachuu qabdu hedduu jira jechuudha. Hawaasa keenya kana maaliin gabbuusaa? Hawaasni keenya kun maal nurraa dhagahuu qabaa? Osoonii fi gartee yaada namootaa dhahuu osoo hin taane facaatii hawaasa kana karaa meeqaan faca'ee jiru kana arrammaas ilaalcha amantiidhaa bifa inni itti beeku sanirraa haaree dhaloota kana jijjiiruudhaaf gaafa gaffinne hawaasni duraanuu faca'ee bakka meeqatti gama sabaatiin gama wantaatiin faca'ee jiru kuni waa meeqaan faca'aa daranuu bittinnaawaa dhaloonni ol deemu kun booda deebi'ee diina tahee ummatuma keenya kanattuu balaa taha
sababa kanaaf waan kana yaannee yeroo miidiyaa fayyadamnu nama afeerullee nama aqiidaa ijoolleen ummanni duraan hin beekne aqiidaa khuraafaata biraa asirratti afeerurraa akka if qusattu jallinni kuni nama hedduu bira ga'a. Fakkeenyaaf yoo mataa isaa ta'e TikTok isaarra yoo ta'e kasaati namuu ni beeka. As fiddee waan kana babal'isuun ammoo nama hedduurra dhiibbaa uumtii jechuudha. Sababa kanaaf waan shari'aadhaa hedduu ummanni keenya numaahu waa hedduu tanuma halaalta haraami beeku jiru jira. Kanaaf keessattuu waan aqiidaa wal qabatu kanarratti waan guddoo dila shari'aa faalleessitu tana asirra fiddee gaggeessuudhaaf irraa suuta jeesiin jenna. Akkumatti biyya keessa guddattee ulamaa teenya biyya keessa irraa barachaa turte sanitti deem malee ulamaa biraa bakka adda addaa ta muggaarraa akka wantaa kitaaba PDF dubbiftee akka darasaa Hamza Shejjaa birnutti taatee kara biraan kunneen siin jaa. Siin. Hedduu galatoomii dhaamsa kee qabalee Toofi kaan itti dabre. Okay. Kan biraa ammoo ummanni keenya dargaggoonni keenya kan saayinsii baratan kan shari'aan baratin akkuma san darasoota keenya kan shari'aa baratan kan saayinsiin baratin yookaan warri lachuu wajji baratanis zabanni zabana fitinaadhaati addu alayhaa bin nawaajiz jaan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam kanaaf namni أخالف هدو جرا الدنيا إسلامها خيسا مصر سعودي بيوت عربا كان هند كتاب فلسفة أجائبة كشريعة أنا رتي وقامي أدور خايمة جرا كتاب كان عكوم الشريعة يو خفضة تتاته ركو جدا رجتشو خناف الشريعة بالنقل بالوحي لا بالعقل شريعة عقلي داني متي وحي دان ديمتي يو عقلي تاته سلانا مو متاسا النبي جيدا وان تهيف sababa kanaaf jecha obboleeyyan keenya namoota yaada kanaa oofan irraa fagaadhaa akkuma san firqaa hedduu jira mu'tazilaa jira firqaalee duraan biyya teenya keessatti hin beekamne hedduu jira kanaaf firqaaleen tun hundinuu gana falsafaasii miidiyaa irra baruu ta'isa waan asitti akka lafarra takkaan arkin TikTokii fi YouTube irra ganaa arkuu ta'isan jechuudha sababa kanaaf biyya biraarraa as facaati if eeggannoo aqlii ta'isanii godha amantiin tanumarra lafaa haatan sanii barachuu isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf wanni waan takka gaafa fidan hadiisa fidaddu qur'aana fidaddu tahuu qaba. Kanaaf ilaalcha keessan amantii faallaa kan taane likki sammuu teessan to'achaadhaa deemuu qabdanii. Kanaan isinidha maan namoota jajallaa aqiidaa biraa barsiisan jala kayyaaneen isiniin jaa. Hawaasni ammoo yoo aadam dhalateedha baarkoo irratti ganaa wantoota aqiidaa ummataa faalleessan ka asirra dhiheessu taate waliin taanee baarkoon akkam guddanne goon yoo ammoo aadam karaa bareedaa qabatee ulamaa'ota keenya fa'aa asirratti afeeruu hayyoota asirratti afeeruu tahe ammoo halkan tokkotti yuutuuban miidiyaan kun miidiyaa keenya aadaa ummata keenyaa tagartee bareedduudha mul'isa seenaa ummata keenyaa mul'isa kana waan taaneef hundi miidiyaan kun miidiyaa keenya jenneeti itti deebinee akkuma miidiyaalee adda addaa namoota dhuunfaatiif guddisaa jirrutti isaafis guddifna irratti haasawuu taate namoota jajjabaa keenya finne irratti haasawisiifna nama biyya balleessu nama aqiidaa fasaadaa babal'isu irraa if eegii siin jenna. Hedduu galatoomii hoblaan nafitte hedduu galatoomii miidiyaa kana wanni namni beekuu qabu abbaa fedhe namni xiqqishaan fedhe nama xiqqaa fi guddaa biroonjuu namni asirratti dubbachuu barbaade yaada namaa garaagarummaa yaadaa kanaan hedduutti amana daangaa hin qabdu naamanuu keessaa angana beektutti beekte jedhi yaada nama abbaa fedhe hojii haasa'uudhaaf maaliif yaada isaa fudhachuu waan biraati garuu immoo hojii haasa'uudhaaf ofiin ta'uu qaba namni maaliif amantii islaamaa keessatti akkasuma akka jirus nama tokko irraa dhaga'uun dhageesseetu gartee irratti deebista waan sarraqaadhaan jechuudha. Namichi akkasitti dubbachuu baate nama biraa tokko kan taane tuffata. Kanaaf barkoo miidiyaa keessatti immoo abbaan fedhee siis taatee abbaan fedhee namni daawwattootaas ta'ee abbaan fedhee jechuudha. Xiqqoo qabu waan uummata fayyadu waan uummata amantii teenyas fayyadu waan dargaggoota keenya fayyadu dhimmoota biraa irratti fuuldurallee siis taatee namoota biraatti wajjinis akka ajaa'ibaatti irratti hojjenna. Gama miidiyaa kanaan buututti hafnee jirra. Anamma miidiyaa kana yeroo dheertuu irraa miidiyaatti ka'ee sochii godhaa ture. Osuma waleenu gartee miidiyaan kun harkifatee hanga ammaatu as ga'ee turuun qabu. Amma immoo egaan banee hedduu sabiskiraayibii fi followers godhutti jirtanii, shares godhutti jirtanii, likes godhutti jirtanii
Homin sirna qaba jechuudha. Isin qofti na qomachuu wanni sibilan taa'u koolitee sibilan taa'u isin qofti na qomachuu dandeessanii isin komadda. Kanaaf miidiyaa guddisuun akkuma gartee uummata tokkoof amma masgida irratti gartee maakii gootee akka gartee sagalee namni hedduun dhaga'u goota. Akkasumatti miidiyaa oggaa guddiftu namoonni hedduun akka dhaga'u goota jechuudha. Ergaa san ergaa sirrii guutaate jechuudha. Yoo miidiyaa guddaan qabaanne namoota gartee sirriin ta'iniitu sagalee guddaan qaban jecha kan taane deemee uummata keenyaa fi dhaloota keenya guutuu balleessaa jechuudha. Garee teenyas. Kanaaf waan miidiyaa irratti uummanni keenya hedduu of eeggannoo godhuu qaba. Miidiyaa san guddisaan isin jaa usaanonni hedduu galatoomii jazaakumullahu khairan sana jazaa hedduu galatoomii waa hedduu irratti ati uummata keenya keessatti tokko wayyaa qabdaa akka ilaaluudhaan darasootaa fi shakkootii ofiisaayis miidiyaa irratti hedduun si harkaa. Miidiyaan kun beekadutti fayyadama fedha. Fuuldurallee jabaadhu yaa'ii nurraa dhiisii waan gartee mata duree yaa'ii ta'uu jiraate ganaa hawaa'ee firqaa fa'a waliin dhufnee inshaallah sii fi nama biraa waliin finnee akka ajaa'ibaatti mormii owwituu gootanii akka paartii gartee filannoo deemu deemaami akkasitti akka ajaa'iba mormii gootanii har'aaf hedduu galatoomii wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sinjaa. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أتلين قلتومي إن شاء الله باركو سبسكرايب قدا فلو قدا سنين جنة قرهم داني تمرني قايوم فلمي تناقى هاسو خنالين حقا يفبا سودا مالي شخصي نمدون فاتو كخوفي سودا في نمو إرتي ونقود وسونتاني هبنو حقا نما فالدبا سودا في وانتهف بكو مرتي هاسو امتد دفني هاسو كينياس حقو مسانا الدبا سودا في خنافو نمني فيديو خنالالتن هندنو xiyyeeffannaadhaa fi qalbii saliima taateen akka dhaggeeffattan isiniin jenna akkas inshallah illeen xumuradde wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee hedduu galatoomii kabajamtuu daawwattoota keenya barkoo miidiyaan miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kanammoo laayik sheer sabskiraayib godhaa isin jenna sagantaa irraan tanaa waa'ee gartee deebi'ee dhufuu nabii isaa irratti alayhi salaamii hanumaan walii galchina hedduu galatoomii isin jenna nagayatti.